kottaa dhufee asin baasu gaara deemaa leenjisa dhiyaatti nu gurjaa nuti duraanuu goota arsiin yoo lafa qabiji deem gaaraa baase ayyee lafa qabnee jenna deem gaaraa baafadhu nama idaasan ijoollee akkasitti tumamtu san deemiti ijoollee san sirreeffadhu deem baafadhu ati yoo ijoollee san baafatte yoo ijoollee gaara jirtu san baafattan isin dhugaan goota deemaa baafadha arsii yoo jii lafa qabi ol lafa qabdee jetta arsiidha lafa qabdee ganaara qonxirroo argee lugu ta'e salmaa rasal wallahi barboonu malee jira kaseenaa baddu isin darge bar kaleen garre harree sali jennee harree dura finne wallahi bila harree sali jennee harree dura finne wallahi gizee inni kana kofoo kana gabbaafatu tiktok nu adabee baafneer haadha raw jimaa baala nyaatan jenne isin nyaachifne akka makiinatti wantatti hadiidatti isiniin isin harkifne akka isbiisaasu nyaatti mi akkam isin goona wuli akka bilaalitti garaa deesine dhagaa isin irra guurre mi akkam isin goona akki namni mun jira akkasi gachiifne afar muuziqaa weetan akka garaara dhaabbatanii akka dubbuk godhan ablee akkatti naqanii dhiiga isaanii dhugan maaltu hafe wuli maal isin goona wuli miskiina yaa wuli sudarbiyaa kasa rabbi isin jiraachisa jiraadha shut aami koppiling godha ilmaan bukaadhaa tiktok ni gubayin booda ijoolleen danyatu nama jila kana nama jala teessee koppiling gootuta amma yuraree bu'ee si yaadaa ture amma iyyuu sayaan taloo martuu gaaddisaa je namni rifeensa qabu gaaddisa qabaachuu ammoo namni rifeensa hin qabne namni rifeensa hin qabne gaaddisa qaba akkuma kiyya kana aduun ittuma baatii jechuu saniifuu isin wanni isinirraa eegama uleedha arusiin ulee feetii tuma bika gartanitti buuti harreedha harreen bika gartanitti dibba uleedha la harree bika gartanii la kot usha la bau arusii bika gartanitti akkuma buuti dawa maaliif jennaan yahudaan akka nama mukaddaraatti dalagee garte akka nama ashishee dalagetti bar warra ashishee dalagee bar mootummaan ganamuu dhufeetuma akkasittuma warra kulkaaba anaa isin injeemi anaa isin injee akkasittuma buutiidha buutii akkuma buutii cafaka haadha raawwatan wallahi mee lolee fi beegaltanii mee nyuttu raawwachuu jiru nuu isin raawwachuu jira ba edee isin tumna halee isin tumna galgala isin tumna edee laa fi facebook arratti hiriira akka jiboota hiriira isin galchineeti habbaa 15 ol finnee akkasitti tumna isa kottu rukaaba keessaa karaa deemu guurre haadha raawwatan bari nu wali bu'uun ifitti ammeessuudha mana banattanii xaafaaniin alba'uun dhageeffadhu Maammadoo keessan kaafaaniin alba'uun nutti alba'in jaan walla bilay deemaadhaati ijoollee teessanitti hima walla bilay la dhaadachuun dhageeffadhu dhugaanati yoo dhiira taate hin dhaadatin akka keenya sanii feesbuuk irra fidiitum biiri darbi hin dhaadatin khalaas haadha walla lazim nuti bar akka nama tokko akka oromummaa oromoodha akka nama oromoo tokkotti akka nama afaan oromoo dubbatutti ijoollee arsii tattaa hangam takka isin kadhanne boo ilmaan bareentumaati tattaa haa wal arrabsinu malee duutu qulobba jire tattaa ida wanti harreen obbulummaan beektu harree wajji obbulummaan jirtu ida hayyee maquufaa gaayee garaa guuttatanii ulee garaa guuttatanii isinii gee shaabaan hoytanii tokkicha rabbi isinii kan ajjeesa anammas isinumatti nim tokkicha rabbi isinii kan ajjeesa kan suu darbiyaa akkatti harkattan sanuu hoolaa akka isin jala ciisa ajjeesa barte waan san hin ta'in nama takka hin dandeessa wuli ammallee ka agartan nuti suu darbiyaa keessa ka agartan illee kottaa qabaa fidaa tuma ijoolleen gaaraa eegatumu jiraatti ijoollee gaaraa irratti hundisina suu darbiyaa keessatti rabbi si garsiisnaan numa tuma akka gurraachi nurra deemee tuma wallahi bilaa tuma bikka agartanitti biruman kutina buutiidha beeytanii ilmoon buutiiti jee wanna buutiidha numa tuma bikka agartanii la haa wallahi garaan nu qabbanaa'e bara wallahi garaan duraan nu oowwe nu qabbanaa'e bara wallahi billahi nu qabbanaa'e wallahi garaan kee wallahi garaan duraan nu oowwe amma nu qabbanaa'e wallahi ani dekka nama aanan dhugeetti irra fee bara wallahi ni qabdanii biti odooti dhibbaatamaan qabdanii amma hanga idaa san godhuu hin dandeessan yoo ajjeeftanu jireenya jiruun taltaate na golgoloo ittee jeni bara boqonnaa sammuun too dhabde arusiin iyyoomte maalumaaf nama yaadanne ummanni arusiidha miskiina isaaniitti karaa bananii tuman taaptaabii tana maangoone koppilingii maangoone
kooppilingiin tun maal fayyaddi ni beektanii? Maal fayyaddi? Jedhan. Kooppilingiin mana kan gubanne fayyaddi. Riippoortii godhan hin danda'an, akka tokko godhan hin danda'an. Maal taatan boo? Afaan Oromoon beektanii kooppilingi yoo jaan ijoolleen teenyee nama lamaa godha. Nama 175 keessaa yoo akkam guddatte Arsiin nama 20. Guutuun Walloo fi Jimmaa fi Harargeen maal taatan? Bar jarri isinis ciniinee nullee ciniinee bar. Hay wal waraansara jirra. Garuu nuti haala bareedaan goolomna malee haala boonsaadhaan. Wallahi billahi Walloo Harargee Jimmaa obboleeyyan Oromummaa jigam. Gama Arsiitiin nuti Somaaleedha. Somaalee warii awwa shukunanii wallahi nuti yoo Arsiif jecha Oromummaan qabaanne yoo Oromoo dhageeffadha. Arsii ajjeesuuf jecha yoo Oromummaan qabaanne kalaa nu Somaaleedha rakkoo maal jira? Mishigirii yellam. Illa wallahi billahi Arsii ajjeesuun ammaas kitaaba dubbatee hadiisaa dubbatee dhageeffadhu. Man qaxala Arsii jedha dhageeffadha. Man qaxala Arsii itneen. Arsii nama lama yoo ajjeefte alaaxuul jannata seentaati. Wallahi alaaxuul kan gaafii takkaan malee jannatul firdoosan seenta. Jannata irraa akhiraa seenta. Wallahi amma Qayroon wallahi amma Qayroon Umar bin Khattaab fa'aa hojjeta. Qayroon keedamma akkasii cafa kusun. Qayroon ka gaarii jiru hawaati amar jiru sun amma. Qayroon edamma innimma Abubakar Siddiq fa'aa hojjeta caa jannata jira. Dhugaa Rabbii isiniin jaarne naamana hijibaa miti. Amma Qayroon kunoo jannatul firdoos seenaa jechuudha. Laata shakkii fi zaalika jee. Shakkii takkaan malee jannata seena amma Qayroon. Maaliif jennaan? Namni Arsii tokko ajjeese jannata alaatul seena. Anaa jeemmas hadiis ajjee. Nama tokko kutaa namaa kana kan irraa bu'an. Walloon ciniinan Jimma dhaqan Shawaa dhaqan. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun musiiba. Wallahi billahi. Kutummaan tokko isaan duraan hafuu jira. Kutummaan namaa tokko barbo kutaan tokko bar akka tasaatti jira kana bar akkuma tasaa akkuma dogoggora kutaan tokko haraafu hin jiru bar maa boo jira kana bineensi barbo namni kutaa tokko waluma lolaa bar tasa Walloo wali bu'an gahaadhaa bar Walloo irraa bu'an Jimma dhaqan Jimmaan hammaama obaaf kun inumaatu akka ibisaa addunyaa godhan. Ati Harargeen sammuu qabdi bar. Harargeen lola keessa sammuu qabdi warra bulqaaba. Isin hin galleessini. Yaada takkaa namni yaada si yaaddi warra bulqaaba. Akka ati wulii urumitti hin dhalleessi gooti bar Harargeen. Walla akka ati wulii urumitti dhaluu miti qe'ee dhalattuun dhiyaan. Akka mayti Qayroon tumusan namni dhaluu miti jiruunu jiraata. Isaan nam tokko gaa qabata. Kumaatamaan dhibbaatamaan. Gaan biyya akkasitti bahu si godhu san taayi aaminjii aadi jala taayi naati libda aadi jala taayi maali namni gasii kana jirtan kun maal jedhu yaatan yaada qabdan moo nama qabdaniif dan kota seenaa wallan Assalamualaikum. Olgura be mal. Jaran. Baniado. Ini si pana pacim. Mal. Jika mau makan lagi nyeru, berarti sana ini. Ayo.